Ashamaa harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota chaanaalii kiyyaa lammii jalatti argamtan kan biyya keessaa kan biyya alaa akkam jirtan akkam sa'aatiif yeroo kana geessan anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha galata waaqayyoo isinoo akkam jirtu bakkumaaf iddoo jirtanitti nageenyi jaalalli araarri waaqayyoo dachaadhaan isiniif yaa baay'atu isiniin jedha anis obboleettiin keessan nagaa fayyaa koodha har'a deebee dhufeetiniin jira hanga dhuma qophii kootti nafaana taa'aadha waa hedduu walirraa barachuuf dhufeessiniin jedha warroonni duraan jajjabeessaa turtan hedduu guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdanii warroonni har'a gara maatii kootti dabalamtan nooraa seenaa manni kiyyaa mana keessan isiniin jedha yeroo hundumaa immoo maatii ta'uudhaan nu cinaa dhaabbadhaadha hanga isiniin danda'ameen viidiyoowwan asirratti isiniif darbu kan barumsas qabanis kan barumsa hin qabnes yaada irratti kennuu hin dagatinaa isiniin jedha yaadni keessan koomantiin nu jajjabeessa waan ta'eef ciminaa fi dadhabbina qabnu gara koomantiitiin yoo nu qoddanii jajjabina argannee kan waliin wantoota gurguddaa hojjennu ta'uu danda'a garuuti immoo viidiyoo galakkifamu jalatti yaadni tokko hin jiru qeeqni tokko hin jiru taanaan viidiyoo deebisnee galakkisamnullee akka yookiin jajjabina qabaannee yookiin hanqina qabaannee galakkisuu san nun taasisuu jechuudha. Maaliif hanqina jiru tokko yoo beekte wanta tokko hanqina sasirreeffatta yookaan immoo jabina jiru san yoo beekte jabina sanarratti jabina dabalataa jechuudha. Kanaafuu yeroo kamuyyuu viidiyoon kan namoonni nuuf daawwattan yaada keessan nuuf qooda. Yaadni immoo akkanumatti sirriidha. Kun sirrii miti kun sirreeffamuu qaba. Boqi kun akkana immoo achirrattuu yaadni isaa kun sirriidha moo sirrii miti kan jedhu wantoota adda addaatu jira waan ta'eef isiniin jechuun barbaada. Akkasuma kiyyaan maal qabattee dhufte jechuun keessan hin oolu har'a mammaaksota kutaa 11ffaadhaan walitti deebinee jirra. Kutaa 11ffaa maal jedha kan jedhus waliin ilaalla. Irratti immoo har'a deebii miti gaafiidhaan kan walitti deebinee deebiidhaan immoo yeroo biraa walitti deebi'uu dandeenya. Kanaafuyyuu deebii isaa kana jalatti koomantii jalatti xiqquma akkana godhuun baay'ee isiniin dhumnatti fakkaata. Kanaafuyyuu gaafichi baay'ee gabaabduuf gaafii baay'ee xiqqoodha. Gaafii 6 qofaadha. Gaafii 6 kanarratti itti yaadanii itti xiinxaltanii bokkee duwwaa kana kanaaf guuttan yeroo ta'e yeroo biraas immoo anani guute hoo kan sin guuttan sirriidha kan jedhu wal biratti madaallee ilaaluu dandeenya jechuudha. Kanaafuu hin dagatina yaada keessan waan mammaaksa sanii walitti fakkaatu iddoo duwwaatti guutaa. Iddoo duwwaatti kan isiniif dhiyeessaa jiru mammaaksi kun hagam qabatamaa qaba yookaan immoo sabni kiyya kun mammaaksa kana hagam beeka. Dagachuus dandeenya duraan beekne hagam yaadachaa jirra kan jedhu waan ta'eef nu fayyada waan nu fayyaduudha dhaggeeffadhaadha haga dhumaatti deebii keessan naaf deebisaa isiniin jedha. Amma mee kallattumaanii gara viidiyootti waliin haa dabarru wajjumaan hanga dhuma qophii kootti nuffii tokko malee nafaana ta'a isiniin jedha. Ishee gaafii tokkoffaan akkana jedha. Adaraa keessanii waa qaqqabachaa deema. Marsaa 11ffaa geenye garuu ani hoo waa qabadhee jiraayee kan jedhu hundi keenyayyuu warroonni marsaa 11ffaa wajjin ilaalaa jirtanii abdii guddaa isinirraa qaba. Akka isin immoo wantoota gurguddoo irraa hubattanii fi irraa qayyabattanii jechuudha. Gaafii tokkoffaan akkana jedha. Waan abbaan jaalate daash dammaa jedha. Daashiin hin guutamu har'a. Daashiin kun maalidha kan jedhu isin birattuu deebii deebisaa irra isiniif deebi'a. Waan abbaan jaalate daashiin damma. Maaltu damma? Erga abbaan jaalate maaltu damma? Kun isinumaaf isiniif hin dhiisa. Gaafii lammaffaanis akkana jedha. Yeroo daash hin hojjetin jedha. Yeroo daash hin hojjetin. Daashiin kanarratti maaltu guutama? Mammaaksa kun guutuun dhugaa waaqayyo nama hin dhibu itti yaadnaan yaaduma iddoo duwwaa kana hagam hubannee yookaan immoo hin beeknaa ootuffiidha bira kan dabarrus ta'e hin beeku malee jechuudha. Mammaaksa guutuun baay'ee tokko laayyoodha. Maaliif jechama haala jechootaa hojii walitti finnee guutuu dandeenya yaaluudhaaf jechuudha. Yookaan mammaaksis immoo kallattii sirrii sanuu beeknee iddoo jechi sun keessaaf itti guutuu jechuudha. Kun keessattuu mammaaksi kun akka iddoo duwwaa qabatu kun jecha akkasumas immoo wannaa isaatii jechuudha. Haala ittiin adeemsa isaati kan nu barbaachisu jechuudha.
Kana fakkaata haganuma qophii kootti jabaadhaan nama faana taadha. Anillee baay'ee tokkoon dadhabee jira. Hirribni na qabaa jira. Osuma hirribni na qabuun garuu viidiyoo kana waraabaa jira jechuudha. Yeroo baay'ee sa'aatii hirriba kiyyaarraa aarsaa aga godhee tana waraaba waan ta'eef kana isiniin jechuun barbaada obboloota koo walumaa galattu. Anis sagalee baay'ee isinirra hin dheereessu. Qophii baay'ee gabaabduudhaan waliin xumurree kaana isinis immoo haga sagalee koo kana dhaggeeffattanii namni tokko immoo erga ifaajee wanti inni ifaaje sun immoo kan boru bu'aa wayii irraa argamu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu bu'aa irraa argannu kana walumaan ilaaluudhaan fi jabaannee waan qabnu waliif haa qoonnu waan beeknu wal harkatti tuffachuu osoo hin taane wal harkaa fudhannu isiniin jechuun barbaade tananii asumaan gaaffii sadaffaatti isin dabarsa. Tortoraan roobaa hin sodaadaash jedha. Tortoraan roobaa hin jedha garuu ittiin guutanii daashidhaa bokkisuun jechuudha. Maalidha? Tortoraan roobaa maalidha? Ishi gaaffii arfaffaan isa akkana jedha. Suuta suutarra gurri daash caalaa. Suuta suutarra gurri daash caalaa jedha. Suuta suutarra gurri maal caala? Isin naaf deebisaadha. Okay, gaaffii shanaffaan isa akkana jedha. Sa'a eegee hin qabne daashin hin sodaattu jedha. Sa'a eega hin qabne daashin hin sodaattu. Eenyutu sodaanne? Saattiin eegee hin qabdu eenyutu sodaanne? Osoo eegee qabaattee hoo maaliif sodaatamti? Kan jedhu hiikkasaa yeroo biraatii wajjin qabannee dhufna. Har'a garuu idduma duwwaa kanatti isin akkanaa guuttan qofaan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha obboloota koo. Obboloota koo gaaffii jaaffaan isa akkana jedha. Qunnii buqqisaniif daash hin darbanii jedha. Qunnii buqqisaniif daash hin darban. Qunnii buqqisaniif maalidha hin dabarres ni jedha. Qophii baay'ee bareedduu fi baay'ee gabaabduudha. Qophiin tuni yoo wal irraa baranne waan nama nuffisiisuu fi waan immoo sagalee namatti dheeressu hin qabu. Wal irraa haa barannu isiniin jechuun barbaada obboloota koo. Kanaafuu qophiin har'aa qophii baay'ee bareedduu fi baay'ee gabaabduudha. Kana waan ta'eefuu yaada keessan yeroo kamuyyuu wantoota isinitti dhagahame yaada keessan nuuf qoodadha. Yaada keessan nuuf qooduu hin dagatinaadha. Gaaffiin kun gaaffii yookiin tuffatamuu yookaan warroonni gaaffii kanas tuffattanii haalichi adeemsa isaallee warroonni tuffattan ta'e nun barbaachisnee wantoota akkanaa nurraa dhaabi kiyyaayii. Yoo siif danda'ame waan biraa hojjedhu yoo siif hin danda'amnes immoo dhiisillee yoo naan jettani fedha keessan. Garuuti immoo qophii baay'ee bareedaadha. Itti nuufuuf yoo warri naan jettan immoo ani qopheessee dhiyeessee isin biraan hin ga'a. Yaada keessan isinirraa hin barbaada jechuudha. Hundumaafuu maaliif isin wajjin ta'eetiin hojjechuu barbaada malee isiniin dhalatee hojjechuu hin barbaadu jechuudha. Namni kamuyyuu immoo miseensa ofiitii fi maatii ofiitiin namni hin mari'anne hojiin isaa sun galma hin ga'u. Kanaafuu kun immoo hojiin kun hojii keessan waan ta'eefuu hojii keessan kana isin irratti yaada kan kennitanii fi wanta tokko kan irratti na gargaartan yoo ta'e anis immoo jabaadhee hirriba kootirraa aarsaa godhee hagan waaqayyo naaf ibse tokko isin biraan ga'uun fini hin yaala jechuudha. Keessattuu mammaaksota kana kitaabolee adda addaa irraa argachuu dandeenya. Hin danda'amas appilikeeshinii adda addaa irraa gabbisnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Garuu haalli ittiin immoo haga tokko hiika isaa kana hiiknee yeroo tokko yoo laallu hiika isaa yeroo hiiknu fakkeenyaaf jechuudha. Hiika isaa na boonsaa jechuudha. Mammaaksa akkatti ilaalee dubbisuurraa hiika isaa na boonsa. Hiikki isaa maalidha? Hiika guddaa namaaf kenna. Ka'umsa guddaa sitti tolu. Ka'umsa kee kaleessatiif, ka'umsa kee har'aa, ka'umsa kee boruu hunda si yaadachiisa jechuudha. Jajjabina siif kenna hiikki mammaaksotaa jechuudha. Kana hunda of keessaa qaba. Warroonni hiika isaatti fayyadamtan fa'aa baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee nu barbaachisa isiniin jedha obboloowwan koo. Qophiin koo qabadhee dhufee kanumaa isiniif xumureen jira. Hanga qophii biraatii fi akkasumas immoo yaada mata duruma kanaatiin mammaaksa hiika kaanaatiin walitti deebinutti turtiin keessan turtii gaarii isiniif yaa ta'u nagaa naa taa'aa horaa bulaa isiniin jedha.